Islaama waan taateef kiristaana waan taateef sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan Faan Maccaa Tuulamatti keessatti godhaa turan. Amma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin irraanfatin amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiitamtu Islaama waan taateef kiristaana waan taateef baha waan dhufteef kaabaa waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef ijahanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef odaa qabdanii odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jennu odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Haile Sillaaseen maal jedhe beektu jara lamaan sana ajjeesaa hidheen jara kan gadhiise maal jennaan Ibaabin Magdal ka cinqillaatu noo jedhanii yeroo san waa'ee gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka ijaaramtuuf wanni qabsaaniif uummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuu fa'aa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhageessan lafa ajaa'ibaati baalee qofti Oromiyaa qallabuu danda'a garuu irba obsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu ashkara ormaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa qabne jalatti deebisuu barbaade. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kasadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruun hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa baarraa eegalteerraa dhibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa Maccaa Tuulamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha.